Akkam nagaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Saamsang irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagahaan dhuftan isiniin jedhe. Viidiyoo har'aa keessatti tajaajila online irratti kenninu sirriitti ifa taasisuun barbaada jechuudha. Akkasuma immoo guyyoota muraasa darban keessa tajaajila baay'ee murteessaa kan namni hundi barbaadu jechuudha itti daballee jira. Akkuma beekamu hanga har'aatti jechuudha tajaajila 7 qofa kennina online kana irratti. Har'a immoo tajaajila 8ffaa itti daballee qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Tajaajiloonni online irratti kennaman kun maaliif nu fayyadu kan jedhu isiniifan ibsa jechuudha. Akkasuma namoonni waan kana dura hin argin akka sirriitti hubataniif ifa ni taasisna jechuudha. Tajaajila reefu itti dabalame tajaajilli 8ffaa kunis maali kan jedhu mee itti dhufna jechuudha. Tajaajila online irratti kenninu keessaa tokkoffaan isaa jechuudha website yookaan marsariitii ijaaruu jechuudha isinii wale. Namoonni hedduun jechuudha website ijaaruu namoonni barbaadan jiru garuu ammoo dandeettii kanneen hin qabne ni jiru jechuudha isinii wale. Namoota akkasii jechuudha gargaaruuf jecha website akkuma amma seeratti agartan website haaraya A irraa hanga Z yookaan A to Z jechuudha. Website guutuu tahee ni ijaarra jechuudha. Website kana eega ijaarree boodallee jechuudha. Namoota haaraya ta'aniif ammoo website banatanii irratti barreessuu barbaadaniif yoo ammoo isaan akkaataa website itti control godhamu hin beekne asirratti akkuma agartan akkaataa website ofiitti to'atan leenjiin ni kenninaaf jedha jechuudha. Kun egaa baay'ee gaariidha. Namoonni website ijaarsifachuu barbaadan nu quunnamtan jechuudha. Namoonni tokko website hojjechuu nu barsiisaa namoonni jedhanii jiru. Fakkeenya namoonni salphisanii ilaalanii jiru website ijaaruu kana jechuudha. Akkasuma viidiyoo tuutoriyaalii YouTube irratti barsiifnu kanatti viidiyoota keessatti agarsiifne waan biraa deemnu godhanii namoonni ilaalanii jiru jechuudha. Kuni ilaalcha dogongoraati. Website ijaaruun dandeettii kompiitaraa qabaachuu si barbaachisa. Nama waan kana irratti dandeettii qabutu siif ijaara jechuudha si bala. Achi booda immoo website kee control gootee oofuu dandeessa jechuudha. Asirratti nuti kan namoota hunda gorsinu jechuudha. Ati yoo barreessaa hin taane yookaan yaada adda addaa fiddee barreessuu yoo hin dandeenye website banachuun yookaan website ijaarsifachuun bu'aa siif hin qabu jechuudha. Website namoota barreessitoota ta'aniif jechuudha kan fayyadu. Akkasitti hubatanii tajaajila nuti kenninu keessaa lammaffaan loogoo yookaan asxaa hojjechuudha isinii bale. Egaa tajaajilni kunillee baay'ee baramaadha. Hanga ammaatti namoota hedduudhaaf jechuudha. Dhaabbata garaagaraatiif loogoo dalagnee jira jechuudha. Isinillee jechuudha namni chaanaala keessaniif haa ta'uu, dhaabbata keessaniif haa ta'uu, maqaa dhuunfaa keessanirraa haa ta'uu, waanuma fedheerraa loogoo hojjechiifachuu barbaadan nu quunnamuu dandeessan jechuudha. Tajaajila nuti kenninu keessaa sadaffaan intro yookaan viidiyoo gabaabaa hojjechuudha. Okay. Introon yookaan viidiyoo gabaabaan maali namoonni jedhaniif jalqabumatti kan isiniif ibsuudhaaf yogguu viidiyoo kana daawwattee xumurte maqaa chaanaala keenya kana irratti tuqxee chaanaala keenya jala seentee gadi deemte jechuudha. Viidiyoo tokko bantee ilaalta jechuudha si bale. Viidiyoo gabaabaan yookaan intro jechuun seensa viidiyooti jechuudha isinii bale yookaan kan amma jalqaba irratti loogoon yookaan mallattoon namoota gara gaggalu jechuudha isinii bale gabaabduu sekondii 5 kaastee hanga sekondii 10 jirtu sanii jechuudha. Intro jechuun viidiyoo gabaabaa seensa irratti godhattu jechuudha. Akkasuma dhuma sagantaa keetii irratti godhattu jechuudha. Bifa saniin hubachuu dandeessanii. Tajaajila kenninu keessaa afuraffaan waraqaa ragaa dijitaala tahee ni hojjanna jedha. Hanga har'aatti jechuudha nuti waraqaa ragaa 1000 lakkaa'amu hojjannee jirra jechuudha. Isinillee jechuudha namoonni waraqaa ragaa barbaadan nu quunnamtu jechuudha isinii bale barattoota meeqaf yookaan namoota meeqaf waraqaa ragaa hojjechiisuu akka barbaadanillee nuuf himtu. Akkasuma kaayyoo waraqaa ragaa sana hojjetamu jechuudha. Barree achirratti barraa hunda nuuf ergitu loogoo yookaan piroofaayilii mallattoo keessan jechuudha nuuf ergitu. Achi booda nuti waraqaa ragaa dijitaala ta'e isiniif hojjanna jechuudha. Asirratti namoonni waraqaa ragaa dijitaala ta'e nu hubanne maali kan jettaniif waraqaa ragaa dijitaala ta'e
karaa amma sooshaal miidiyaatiin namaaf ergamu jechuudha. Namichi inni ergame suni ammoo yoo fedhe piriinti godhee mana isaa kaayachuu danda'a yookaan waraqaa irratti baasuu danda'a jechuudha. Garuu waraqaan inni diijitaalaa kun onlaayinii irratti kan hiramu jechuudha. Tajaajila nuti kenninu keessaa shanaffaan isaa beeksisa beeksifachuu kan barbaadan hundaaf jedha. Dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee dhuunfaa, daldaltoota, namoota dhuunfaa fi kan kana fakkaatan hundaaf jedha. Walumaa galatti inni kun beeksisa beeksifachuu namoota barbaadaniif fakkeenya daldaltoota ta'uu danda'a, meeshaa adda addaa qabaachuu danda'a, namoota dhuunfaas ta'anii meeshaa wahii beeksifachuu yoo barbaadan jechuudha ni beeksifna jechuudha. Isinii waale waan isiniif beeksifnu sana ammoo nama 100,000 kaasee hanga nama miliyoona lakkaa'amu akka bira gahuu ni taasifna jechuudha. Fakkeenya akkasuma ati meeshaa kan kee har'a magaalaa Finfinnee qofa keessatti beeksifachuu yoo barbaadde magaalaa Finfinnee qofa keessatti si beeksisuu dandeenya. Yoo magaalaa Adaamaa keessatti barbaadde magaalaa Adaamaa qofa keessatti beeksisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan keessan magaalaa fi yookaan naannoo bakka isin filattan san qofa irratti xiyyeeffannee namoonni achi naannoo san jiraatan qofti akka argan isiniif taasifna jechuudha. Egaa kun daldaltootaaf carraa gaarii ta'a jechuudha. Beeksisa jahaffaa irratti jiru bittaa fi gurgurtaa kan jedhudha. Egaa bittaa fi gurgurtaan kun peejii feesbuukaa laayikii 10,000 ol qabu ni binnaa ni gurgurra. Instagram followers 10,000 ol qabu ni binnaa ni gurgurra jedha. Akkasuma chaanaalii YouTube subscribe 1,000 ol qabu ni binnaa ni gurgurra jedha. Akkaawuntii kamuu gurguru yoo feete nu quunnami yoo bituu feetes nu quunnami jedha. Egaa akkaawuntii sooshaal miidiyaadha namoonni qabdan fakkeenya akkaawuntii sooshaal miidiyaa guyyoon akkaawuntii gurguddaa jechuudha. Akkaawuntii sooshaal miidiyaa kamuyyuu gurgurachuu yoo feetan bituu yoo feetan ni dhuftu jechuudha. Fakkeenya YouTube irratti subscribe 1,000 qofa yoo qabaatte ni dhufta sirraa binna jechuudha siiwale. Yoo ammoo subscribe 1,000 ati kan barbaaddu ta'e nu quunnamta jechuudha siiwale. Akkaawuntii qophaa'aa ta'e bitachuu yoo barbaadde ni dhufta jechuudha. Tajaajila torbaffaa irratti hordoftoota sooshaal miidiyaa dabaluu. Egaa kan torbaffaa kun isa qabxii jahaffaa kanaan wal fakkaata jechuudha. Miidiyaalee hawaasaa irratti hordoftoota dabalachuu yoo feete siif dhiheessina jedha. Fakkeenyaaf peejii feesbuukaas haa ta'u, yuutuubii irrattis haa ta'u, inistaagiraamis bakka adda addaa irratti akkaawuntii qabda yaa jennu achirratti ammoo nama 10,000 guyyaa tokkotti dabalachuu feete yoo jenne nu bira dhufta jechuudha siiwale. Nama hanga itti barbaaddeessan yeroo gabaabaa keessatti akkaawuntii makan keessan irratti ni daballa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf yoo viidiyoo irratti viyuu barbaadde kanaas ni raawwanna jedha. Fakkeenya YouTube irraa viidiyoo tokko yoo qabaatte viidiyoo san irratti 20,000 viyuu 20,000 yoo barbaadde inni dhufta jechuudha siiwale. Achi booda seeraa kan barbaadamu liinkii viidiyoo qofa yookaan viidiyoo irratti dabaluu barbaaddesan qofa fidda jechuudha. Achirratti viyuu hedduu siif dabalama jechuudha. Egaan qabxii 8ffaa yookaan tajaajila 8ffaa irra dhufnee jirra. Tajaajilli 8ffaan kun kan amma dhiyeenya kana itti dabalame online payment kan jedhu jechuudha siiwale. Inni kun online payment kan jedhudha. Kanneen hojiilee garaagaraa online irra hojjetan hundaaf akkaataa maallaqa hojjetan ittiin argachuu dandeessaniif haala ni mijeessina jedha. So irraan isiniif deebi'a. Kanneen hojiilee garaagaraa online irra hojjetan hundaaf akkaataa maallaqa hojjetan ittiin argachuu dandeessaniif haala ni mijeessina jedha. Kana booda namni online irra hojjetu kamuu maallaqa online irra hojjedhe dhaba jedhe yaadda'uu hin qabu jedha. Egaan inni kun fakkeenyaaf namoonni bakka adda addaa jiraatan jechuudha. Online irra hojjechuu fedhii qabaachuu danda'an yookaan online irra hojjechuuf dandeettii adda addaa qabaachuu danda'an jechuudha. Garuu ammoo kan isaan yaaddeessu keessaanii tokko maallaqaan hojjedhe kan karaa kamiin argadhaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf nuti baankiilee elektirooniksii 5 waliin ni hojjenna. Baankiilee akka PayPal, Payoneer, Payeer, Skrill, Bitcoin jedhama waliin waan hojjennuuf kanaaf ati dandeettii adda addaa qabaattee online irratti hojii yoo hojjette maallaqa kee baafachuuf nu quunnamuu dandeessa jechuudha.
nuti ammoo maallaqa kaashii mana baankii naannoo kan kee jiru irraa akka baafattu siif taasifna jechuudha. Egaa inni kun baay'ee murteessaadha. Keessafuu namoonni biyya keessa jiran online irra hojjechuu barbaadanii sababa payment yookaan kaffaltiin akkamitti nu gahaa haalli mijataa miti sababa jedhuuf namoonni karaa booda harkifatanii jiru. Kanaaf tajaajilli kun immoo namoonni gara fuulduraatti akka deeman online irra hojii barbaadan akka hojjetan hedduu gargaara. Maaliifini online irra hojjetanii kaffaltii isaaniif raawwatamu yoo argachuu danda'an hedduu isaan fayyada waan ta'eef tajaajilli 8ffaa irratti itti daballe kun tajaajila baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Waliigalatti kana fakkaata jechuudha isinii malee. Tajaajiloota kanneen amma isinii hime kanneen isinis dabalataan dubbisuudhaaf baruu yoo barbaadan jechuudha. Linkiin isaa viidiyoo kana descriptionii jala jira jechuudha. Dubbistanii tajaajila kana keessa fakkeenya tajaajila feetan yoo barbaadan asirratti iimeelii ni jira, teessoon teelegiraamii ni jira jechuudha. Kallattiidhaan linkii irratti tuquudhaan gara teelegiraamii isin keessan quunnamuu dandeessanii yoo iimeelan barbaadan kan iimeela irratti tuquudhaan nuuf barreessuu dandeessan jechuudha. Egaan dhuma irratti walitti qabuudha tajaajila kana guutuu nutti himte kun bilaasha moo maallaqa nuuf hojjettan kan jedhu deebii itti kennina waan murteessaa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya ati maamila keenya yeroo dheeraa yoo taate asirratti tajaajila lammaffaa kanaa fi tajaajila sadaffaa tajaajila afuraffaa kana bilaashaan siif hojjechuu dandeenya. Si malee kaffaltii malee. Garuu ati maamila Oromoo Saamsang waggaa dheeraa ta'u ragaadhaan nuuf dhiheessita jechuudha. Si malee hanga irraattis loogoo adda addaa intro adda addaa jechuudha viidiyoo gabaabaa namoota hedduuf dalagnee jirra. Isaan ammoo namoota maamiloota keenya ta'aniif jechuudha. Namoota ammoo maamiloota keenya hin ta'iniif yookaan dhaabbata adda addaatiif kaffaltiin raawwatameeti hojjetama jechuudha. Kan weebsaayitii kun ammoo fakkeenyaaf waan yeroo tokkotti hojjetamu miti waan yeroo dheeraa fudhatudha jechuudha. Isin malee fakkeenya torban tokko hanga torban lama fudhachuu danda'a weebsaayitii haarayyaa hojjetanii hojii eegalsiisuun jechuudha. Kanaaf kun ammoo dirqama kaffaltiin raawwatamuu nama barbaachisa jechuudha. Dhimma weebsaayitii kana irratti ammoo namoonni hubannoo hin qabne dursa irratti yoo qorannoo taasiftan hedduu gaariidha. Weebsaayitiin ijaaruudhaaf doomeen inda hosting waan jedhamutu jira. Doomeen fi hostingii kana jalqabaaf yoo bitte waggaa akka irraatis maallaqa itti kaffalta jechuudha yookaan gibiratu itti kafalamaa jechuudha. Kanaaf namoonni dhimma weebsaayitii ijaarsifachuu barbaadan jalqaba dhimma weebsaayitii irraa qorannoo adda addaa qorannoo isin gargaaru taasiftanii yoo hubannoo qabaatan hedduu gaariidha jechuudha. Yoo ammoo dhimma weebsaayitii irraa hubannoo hin qabaanne akkasuma nama barreessuu hin dandeenye yoo taate wanni weebsaayitii kun isin ilaallatu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti jennee barreessaa ta'uun kee murteessaadha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya linkii viidiyoo jala jiru irratti tuqaadha guutuu isaa isin sirriitti dubbisaa hubadhaa isiniin jenna. Akkasuma tajaajila amma jenne kana keessaa kan isinitti tole yoo jiraatan quunnamuu yoo barbaadan teessoon ittiin quunnamtan asirra jira waan ta'eef linkii viidiyoo jala jiru irratti tuqaadhaan quunnamaan isiniin jedha. Akkasuma ammoo fuuluma kana irraa yogguu xiqqoo gadi deemtan subscribe and enjoy kan jedhu ni jira. Asirratti iimeela keessan barreessitanii achi booda subscribe gochuu dandeessan jechuudha. Maxxansaaleen adda addaa marsariitii keenya irratti maxxansaman kallattiin isin bira gahuu danda'u jechuudha. Egaan waliigalatti kana fakkaata. Yaada keessanillee koomentii irra kaa'uu dandeessu. Irra deebinee ni dubbifna waan ta'eef yaada keessan koomentii irra nuuf kaa'uu dandeessu. Waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaan tura.